Nagaan isiniif haa ta'uu jaalatamoo kabajamoo obboloota kiyya yuutuubii Birhaan Tiyuub akkam jirtu fayyaa keessanii ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የፀጉር አሰራር ወይም ደግሞ የሚነቃቀል ፀጉር እንደዛው የሚሰበር ፀጉር መፍትሄ ይዤ መጥቻለሁ። ሀራ wantoonni waliin ilaallu rifeensi keenya akkam buqqaane taasisuudhaaf rifeensa keenya tokkoffaa jalqabarraa kaasnee filuudha. Rifeensa keenya lammaffaa quxurxurii gaafa dhufnu quxurxurii sirriitti waxxarree dha'uu dhiisuudha. Laalaa goonee quxurxurii gaafa dhufne hin caccabuu. Sadaffaa filaan nuti ittiin filannu babal'aa ta'uu qaba. jalqaba nuumatu harka keenyaan kunuunsa waan ta'eef akka hin buqqaane akka hin caccabne kan godhu nuyidha waan ta'eef መጀመሪያ ፀጉራችን ከጫፍ ላይ ተነስተን ማበጠር። ሁለተኛም ቁጥርጥር ስንሰራ ቁጥርጥሩ ቀጫጭን እና ውጥር ሳይል ማሰራት ነው። ማበጠሪያችን ሰፊ የሆነ እንደዚህ አይነት ማበጠሪያ መሆን አለበት። ስለዚህ ፀጉሬን እዩት ምን እንደሚመስል ፀጉሬ ከለሩን ምኑን ዛሬ የምንጠቀመው ለምሰባበርና ለምናቀል ፀጉር ይሄ ነው የምጠቀመው እኔ ቫዝሊን። ይሄ አሎቬራ ቫዝሊን ካላችሁ ተጠቀሙ፣ ካላላችሁ ደግሞ ያላችሁን ቅባት ጭቃ ቅባት ተጠቀሙ። አንድ ላይ ስትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ፀጉራችንን ውበት ይሰጠዋል። ቫዝሊን ውበት ይሰጠዋል። ይሄ ቅባትም በጣም አሪፍ ነው። የሚያሳያችሁ እዚህ ላይ የሚያሳያችሁ ቅባት በጣም ኦሊቭ ኦይል ይላል። ኦሊቭ ኦይል ይላል። ትሪትመንት ይላል እና ናቹራል ይላል ደግሞ 100% ናቹራል ነው ይላል። እኔ አይቼ ነው የገዛሁት ከሱፐር ማርኬት ላይ ሁሉ ቦታ አለ። ይሄ ቅባት ሁሉም ቦታ አለ። አይታችሁ ግዙ እና አጠቃቀሙን አብረን እና ያለን ወጂን ይላል አካታት ፈየደማ ይሳ ከናፍ ቅባቲ ከነው ክንሞ ዲባታ ከና ባዬ ደስነመዳ ፎሊን ይሳ ነመቲ ቶላ ፎሊ ጅብሲሳ ሰናሚቲ ከነ ለማንስ ወሊን ፈየደሙ ሂንደንዴሱ ቫዝሊኒ ፊ ቅባቲ አካ ኮኮናቲ ብያ ኬኛ ሰነ ዮኪን አቮካዶ ብያ ኬኛ ሰን isa jedha fooliin isaa. Kanaaf amma mee kallattumaan yeroon dibadhu ilaalatii dibadhaa rifeensa keessanii hin gatinaa. Rifeensi kiyya jalqabuma isaatiyyuu lallaafaa ta'uun isaa akkanan ture rifeensi koo sababbiin isa kana fayyadamuu fi gaafa dibattanii kaataan rifeensa keessan cinaa tokkotti qunxurtanii gama tokkoon cinaa tokkotti qunxurtanii dibattaniitu wal fakkeessitanii suutettanii filaadhaan ammallee irra deebitanii filtanii. Kanaaf mee ilaalaa gaafan dibatatti godheetillee filu ilaaladha. Egaa vaaziliiniin tokkoffaa kalarii bifa rifeensa keenyaa nu bareechisa. Lammaffaa qaccee rifeensa keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha. Furdinaa fi akka inni yabbuu ta'u yookiin immoo akka inni buffedhee bifa bareedaa qabaatu nu taasisa. Hinoo rifeensa koo ilaalaa gaafan dibatatti godhu akkasitti buffedhee bareeda. Keessawuu vaaziliiniin waan salphaa isinitti hin fakkaatin vaaziliinii fayyadamaa. Warri fuulduraan illee isin jalaa siqe vaaziliinii fayyadamuu hin dagatinaadha fuuldura isaa. Kanaaf kunoo gara tokko dibee xumureen jira. Ammas immoo gara na hafee dibuufan ta'a. Gar tokkoon amma dibee vaaziliinii qofan dibee isinitti agarsiise. Qibaata kokonaatii fakkaatu kan yookiin immoo olive oil kan jedhu kan itti dabalee gaafan dibu tariitii isin qibaati gosa biraa qabaachuu dandeessan. Qibaatuma dhoqqee ta'ee jechuudha. Gaafa itti walitti naqxanii yookiin immoo walitti qunxurtanii gaafa akkasitti dibattan kunoo ilaala rifeensi keessan akkamitti akka inni ciisu akkamittiin akka bareedu ilaalaa. Ilaa fuulduruma isaayyuu ilaalaa dabbasaa ejjettee turte wayiidha daqiiquma takkatti goonan bakkumatti ciise. Na kanaafuu rifeensa isinii ciisuu dide isinii lallaafuu dide akkasuma irra deddeebi'ee dhiqattanii kaatanii ammas goggoguu dhiqattanii kaatanii ammas goggoguu akkanatti bifa bareedaa fi lallaafaa taasisuudhaaf rukkinaa fi guddina isaatis eeguudhaaf jalqaba numatu kunuunsa. Kanaaf erga caafii isaa yookiin immoo akkaataa fayyadama caafii isaa yookiin immoo zaala isaatii erga isinitti agarsiisiti qibaatiin keessa isaatti dibannu immoo waliin ilaalla. Qibaatonni nani amma isinitti agarsiisaa jiru kun caafii isaatiif yookiin immoo zaalaa yookiin qaccee isaatiif ለዛላው ቫዝሊን እና ይሄን ያሳያችሁ ቅባት ከተጠቀምነው
ለምን ቆዳችን ላይ ስንቀባ የፎርፎር ማምጣት ባህሪ ስላለው ቆዳችን ላይ ባናነስጠካ ይመረጣል። አማርኛው አጣረች እኔ ጋ። ስለዚህ እንደዚህ ቫዝሊን ስንቀባ ፀጉራችን ጠንካራ ይሆናል። የሆነ ወፍራም ሆኖ ደስ ይላል። በቃ ደስ የሚል ደስተኛ ይሆናል በቃ። ስለዚህ ይሄ ቅባት ደግሞ የሚያሳያችሁ ቆዳችን ለማሳደግም ሆነ ማሳጅ ስናደርግ ከስር በቃ ደስ ይላል። ፀጉራችን ያበቅላል የምንለው ቅባት ከታች የምንቀባው ነው። ከታች ጀዱሩን ወይም ደግሞ ስሩን የምንቀባ ቅባቱ ፀጉራችን እንዲበቅልልን ያደርግልናል። ስለዚህ ጠንክሩ፣ በርቱ። አሁን ስሩን ይሄ ቅባት ተጠቅሜ ነው የሚያሳያችሁ። ይሄ ቅባት ደግሞ እኔ በቤቴ ነው የሰራሁት። ያለው ቅባት ቤት ውስጥ ያለኝ የገዛሁት ቅባት ነው። ይሄ ቅባት ደግሞ ዘይቶን፣ ኮኮናት ኦይል እና ካስተር ኦይል ነው። ብዙም አልጨመርኩም። ለጊዜ ብዬ ነው የሰራሁት እንጂ ሌላ ጊዜ ሰራለሁ። በሳምንት አንድ የሚቀባ ተቀብቼ የሚታጠበው ቅባትም አለኝ። ሌላ ቅባቶችም አሉ፣ ግን ይሄ ልሞክር ብዬ ነው። አዲስ ሞክሪያ ስለሆነ ደግሞ ተስማምቶኛል። ዛሬ ብቻ ሳይሆን ሌላ ቀንም እንደዚሁ ተቀብቼ በጣም ደስ የሚል ለሚያሳክክ ፀጉር በጣም አሪፍ ነው። አያሳክክም። እንደዚህ ይሄም እቃ ካለላችሁ ይሄን እቃ ግዙ። ካለላችሁ ደግሞ ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ በእጃችሁ ስንጥቅ እያረጋችሁ መሀል መሀል እየተቀባችሁ ፀጉራችሁን ማሳጅ ማረግ። ስለዚህ ፀጉራችሁን እንዳትተውትን፣ እንዳትረሱት። በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ስሩ። ፀጉራችን ብቻ ነው ይዘን ከዚች ምድር ላይ ወደ አፈር የምንሄደው ፀጉራችን ብቻ ይዘን ነው። ገላችን ብቻ ይዘን ነው። ስለዚህ ፀጉራችሁን አንከባክቡት። ውበታችን ደግሞ ፀጉራችን ስለሆነ በርቱ እላችኋለሁ። ጀባadha rifeensa keessan kunuunsu hin dagatina, ofiis hin dagatina. Akkuma birrii hin daganne, akkuma waa hunduma keessan hin daganne, maatii keessan akkuma hin daganne of hin dagatina. Rifeensa keessan, fuula keessan qaqqabu, baree of bareechisuus hin dagatina. Maaliif boru nutti dhaga'ama. Kaleessa utuun of dagachuu baadhee hoo jenne guyyaa tokko. Kanaaf hojii qofan ilaalina. Akkanatti ergan dibadhee ka'eeti rifeensa koo ergan qibaatii kanatti dibee ka'e. Qibaatiin kun immoo baay'ee rifeensa dheeressa. Dhuguma dubbachuuf baay'ee dheeressa. Akkuma dubbadhee dura turetti qibaatiin kun zayitoonii, kokonaatii fi kaastar ooyiliidha. Yoo warri qabdan fayyadama, warri hin qabanne immoo vaatikaa kokonaat kan jedhu fayyadama. Rifeensa keessan gaafa masaajii gootan akkasitti gadi ejjettanii gadi dugda keessan gadi cabsitanii gaafa masaajii gootan daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 fi rifeensi keessan baay'ee isaa guddinaaf ariifata. Kanaaf jabaadhaa, hin dadhabinaa. Rifeensa keessan biraa hin hafinaa isiniin jedha. Chaalenjii koo ana waliin immoo itti fufaa. Namni ana waliin jalqabdan jabaadhaa. Warri gaafina gaafattanii deebii argattanii kunuutti jabaadhaan isiniin jedha. Kallattii ittiin rifeensi keessan isin jalaa hin caccabne, isin jalaa hin buqqaane illee isinitti agarsiisan jira. Maasaajii gaafa gootan qodaa qaama keessan hin hooqina. Qeensa keessanuma cal jedhaa irra oofaa malee, qeensa harka keessanii irra ooftan malee hin hooqina maasaajii gaafa gootanii. Maaliif qodaan keessan amala muufachuu qaba waan ta'eef isin dhukkuba. Achumaan bakki nu dhukkube sun immoo irraa buqqaa rifeensi. Kanaaf rifeensa keessan hin gadinaa. Rifeensi kokonoo tokkuma asitti argitan kana amma akka inni itti tolee akka inni bareedee argitanii jirtu. Rifeensa kanaan erguman kunuunsuu eegalee bifti isaa warree bareedee bubuqqa'uu dhaabee, ciccituu dhaabee, rifeensa amman filaa oole kana keessatti dabbasaan fireen 20 yoo keessaa baatedha. Baay'ee isaa keessaa hin bahu, hin ciccitu. Warri fuuldurri isaa isin rakkisu immoo akkanuma vaaziliinuma kana fayyadamaa. Waan biraa fayyadamu yoo dadhabdan vaaziliinii kana bitadhaatii fuuldura isaa fayyadamaadha. Galgala ganama kaawwatan fuuldura keessan waan ofirraa dhiqxaniif vaaziliinii nu gurraacheessallee yoo jettanii vaaziliinii fuula keenya iyyuu fayyadamuu dandeenya. Akkasuma immoo qindibii yookiin nyaara keenya illee dibuu ni dandeenya akka inni nuuf guddisuu fi
Kanaaf jabaadhaa, hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa faayidaa vaaziliinii, faayidaa qibaatii goggogaa rifeensi keenya caafin isaa akka hin caccabne, akka hin buqqaane nu taasisaa. Lammaffaa furdina kennaa fi akkasumallee bifa gaarii, bifa bareedaa akka godhatu ta'a. Jabaadhaa, laayik, sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Ammallee gaaffii qabdan koomentii jala naaf kaa'aa. Chaalenjiin keenya ittuma fufaa. Jabaadhaa.